yeroo hunda natural number yeroo jennu takkarraa ka'ee galuu jette. sirriidha. Natural numberiin Takkarraa galuu. takkarraa eegala. Akkana ta'eeti 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 jechaati akkasitti deemaa jechuudha. deema. Kan biraa whole numberii. Number. Whole number yeroo jennu okay isarraa eegala. It starts from 0 1 2 3 4 jechaati deemaa jechuudha. Achi booda ammoo integers jennaani. Integers yeroo jennuun integeriin it starts from negative integeroota jira. Achi booda negative 2 jee dhufa. 1 jee 0 jaa 1 jaa 2 jaa akkasitti 3 jechaa itti fufaa deema jechuudha. Okay. Kanatti aansee maal argannaa? Rational number 1 juu ilaalla. Maal jennee? Rational numbers. Kanaafuu rational number jechuun it is a number which is written barraa jechuudha. Written in the form of A over B jechuudha. In the form of A over B jechuudha. B. Lakkoofsi tokko A irra B'tti kakaa ta'uu butaate lakkoofsi sun maal jedhamee yaamama? Rational numbers jennaan jechuudha. Saniifuu always rational numberii kana keessatti B must be different from 0 jechuudha. B'n 0 wajjin wal qixa ta'uu hin danda'u jennee jechuudha. Because any number divided by 0 is undefined. Lakkoofsi fedhe yoo 0 dhaaf hirame undefined yookaan hiikkaan qabu jennee jechuudha. Kanaafuu as keessatti ammaan tana A ka jennu kun maqaan isaa always it is said to be a numerator jennee yaamnaa jechuudha. Numerator jedhama numerator. N maal jedhama? Numerator. Kana maal jennaan? N numerator jedhamee yaamamu. Okay. Numerator osoo ta'e numerator. As keessatti N maal jedhama jenna? Yes, numerator jedhamee yaama. N numerator jedhama. B'n ammoo B'n denominator jedhamee yaama. Denominator jennee yaamna jechuudha. Fakkeenyaaf if you are given a number yoo lakkoofsi kanaa tokko si kenname ammaan tana 2 over 3 yoo si kenname 2 over 3 kun first of all it is a rational number idha. Rational number idha jechuudha. 2 over 3 kun rational number idha. As keessatti 2 maali jechuudha? 2 equation waa'ee amma waa'ee proper osoo hin eegalin 2 numerator idha. Numerator. Yes, 2 numerator jedhama. Haya, siriin kunoo maal jedhama? Denominator. Yes, denominator. Yes, denominator jedhamee yaadama. Saniifuu fractionii fedheewu ka gubbaadha numeratorida ka jalaa ammoo denominator jedhameeti yaamama jechuudha. Haya, kana bira yeroo dabarree ammaan tana 5 yoo fudhatte fakkeenyaaf if you take for example 5 over 6 yoo fudhatte this is also a rational number. Okay, rational number it. Okay. Rational number in which its numerator is 5 and denominator is 6. Denominator in isa jaha, numerator in isa shani jechuudha. Fraction biraa fudhanne fakkeenyaaf dabalata kunilleen 7 over 8 kana yoo fudhatte 7 over 8 kunis illee fraction akkasumatti illee
2 lee fraction. 2 maaliif fraction ite? 2 wanti fraction ta'eef always 2 kun these two can be written in the form of 2 over 1 jechuudha dandeenya. Lakkoofsummaan fedhee yeroo kana ta'u sadiis haa ta'u afuriis haa ta'u shanis haa ta'u yeroo kana ta'u over 1 over 1 over 1 if jalaa qaba jechuudha. Saniifuu lakkoofsa kanatti ta'u kun hundisaatu akka maal ilaalama jechuudha? Akka fractioniitti ilaalama jechuudha. So this is also a fractional number jenneeti yaamna. Haala kanaan 7 over 18 fractionidha. 2 fractionidha. Garuu 2 kanarratti 2 over 1 waan ta'eef numeratoriin isaa it is numerator is equals to 2 dha and it is denominator is equals to meeqa jechuudha? 1 dha jechuudha. Ka jala jiru 1 dha jechuudha. Saniif haala laalla wanti inni biraa fraction kanaa classify goon. Fraction kana yeroo classify goonu fraction can be classified as okay fraction can be classified as haala armaan gadiitiin classify godhuu dandeenya. Can be classified as tokkoffaa maal jennaan? Gosti fraction inni jalqabaa maal jedhamee yaamama? Proper fraction jennaan. Proper fraction jedhama. Fraction. Gosti fraction inni lammataa ammoos maal jedhama? Improper fraction. Improper fraction jennaan. Improper fraction jedhama. Fraction. Yes. Improper fraction jennaan. Sadaffaa. Inni sadaffaa maal jedhama? Mixed. Mixed fraction jennee yaamna jechuudha. It is said to be mixed fraction jedhama jechuudha. Isaan sadeen kana maalummaa isaanii tokko tokkoon adda laallaa jechuudha. Kana dura maquma isaa qabannaa inni jalqabaa maal jedhama jennee proper fraction jedhama. Inni lammataa improper jedhama. Inni sadaffaa ammoo mixed fraction jedhama jechuudha. Isaan kana tokko tokkoon maalummaa isaanii irra deemnee laallaa. Mee fakkeenyaaf fractioniin tokko fakkeenyaaf if it is proper fraction yoo jenne fractioniin tokko proper fraction yogguu jedhamu fraction akkamiiti? For A over B. fraction of the form A over B. Fractionii bifa A over B yookaanu A irra baatti barraa'e. If okay if A is less than B yoo n b irra xiqqaate then such type of fraction is said to be proper fraction jedhama. Proper fraction. Yoo n maal ta'e a less than b yoo ta'e jechuudha. Akkana jechuun Proper fraction. yes n as gubbaadhaa kun n gubbaadhaa kun Takka irra sadii jechuudha. b irra yoo xiqqaate. For example you can take different examples based on this. Exampleota adda addaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf we can take eenyu fudhannaa lama sadaffaa fudhachuu dandeessa. Afur ja'affaa afur torbaffaa fudhachuu dandeessa. Or 6 over 8 fudhachuu dandeessa yookaan 6 over 7 fudhachuu dandeessa. Isaan kun hundinuu maal jechuudha? A is greater than Proper fraction. yes n less than b dha jechuudha. Ka gubbaarra ka jalaatu irra maal jechuudha? Irra xiqqaadha. Kanaatu guddaadha. Yes. Kanaatu guddaa. Yookaan numerator is less than the denominator. Yeroo akkasiisan fractioniin akkasiisan maal jedhamee yaama? Proper fraction jenneeti yaamna jechuudha. Proper fraction. Yes. Gosti fraction inni biraa maal jedhama? It is said to be improper fraction jedhama inni biraa. Improper fraction jennaan. Improper fraction jennaan jechuudha. So when we say given fraction is improper fraction, yeroo akkamiiti? If yoo maal ta'e jechuudha? If A is greater than or equals to B. That means for the fraction of the form A over B. Fractionii bifa A irra baatti jiru kanaaf yoo aan irra guddaa yookaan wal qixa baadhaa ta'e yeroo akkasiisan
Fraction akkasiisan improper fraction jedhameeti yaamama jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf you can take fakkeenyaaf 6 over uh, 2. 6 over fakkeenyaaf 5 jechuu dandeessa. Okay. Uh, 6 over okay. 5 fudhatte amma 6 over 5 in kun numerator is greater than denominator jennaan. Saniifuu inni kun maal jechuudha? It is considered to be fraction akkamitti ilaalama? Improper. Improper ilaalama jechuudha. You can take 7 over 3 fudhachuu dandeessa. Okay. Yeah. You can also take I, meeqa fudhachuu dandeessa? 12 over 5 fudhachuu dandeessa. Okay. 100 over 3 fudhachuu dandeessa. Now all of this Akka hama gubbaarra guddaa ta'u jechuudha. kanuma gubbaarra guddaa ta'u. All of these fractions are maal jechuudha? An example of fakkeenyota an example of maaliti? Improper fractioniti jechuudha. Okay. They are an example of improper fraction jenneeti irraa haasa'uu dandeenya jechuudha. Finally, the last type of fraction in ogulaallu gosti fraction inni dhumaa maal jedhama? Mixed jedhama. Okay. Mixed maal jennaan? Mixed fraction jennaan jechuudha. Mixed fraction. fraction jennaan. Okay. Haya. Okay. Fraction tokko mixedidha jedhamuudhaaf yoo maal ta'e? Mixedidha jedhamuudhaaf if it is 3 over 1 amma fakkeenyaaf 3 gootee 3 godhee 1 over 2 illee godhuu dandeessa. 3 godhee 1 over 2. 1 over Amma 2 as ilaal as fractionii tokko jira bakka kana. Fractioniin asitti arginu kun maal jechuudha? Properidha miti? Saniifuu proper tokkoo fi lakkoofsa guutuu tokko yoo of biraa qabaate jechuudha. Lakkoofsaa fi proper yoo qabaate. Fractionii proper ta'e tokkoo fi kan biraa lakkoofsa yoo qabaate. Fractioniin akkasii sun it is said to be maal jennaan jechuudha? Mixed. Mixed jenneeti yaamnaa jechuudha. Okay. Haya. Another typical example amma fakkeenya biraa yoo fudhanne asii fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf you can take 2 lama akkasitti guutuu yoo jiraate akkasitti lama guutuu yoo jiraate sadii sadii shanaffaa yoo jiraate jechuudha. Sadii shanaffaan kun yoo akkasitti jiraate amma inni kun asii maal qabna jechuudha? Fractionii tokko qabna. Inni nu maal? Proper fractionii. Proper fractioniidhaa fi lakkoofsa biraa guutuu tokko arganne. Akkati dalagaa. Maal jette? Akkati dalagu. Qoy dalagatti hin seenne amma kunummaan jalaa si hagalu dalagaa suuta. Akkatti dalaganni beekame that means akkatti gara fractionii normaalii jijjiiran. You have to multiply this 5 by 2 then finally you have to add number 3. Well, first you have to multiply 3 by 2 5 by 2 asalal jechuudha. Asitti ammaan tana you have to multiply 5 by 2 5 times 2 jettani kana ammoo itti hidhate jechuudha. So yeroo baay'ifnu you have to make 5 times 2 5 times 2 10 10 plus 3 maal jette? 13 yes 13 saniif oguu jijjiirtu 13 over meeqa ta'a jechuudha? 13 over 5 Sigale? Haala kanaan laalama. Okay. Jijjiiruun isaa akkasi. Amma garuu nuti jijjiirraa isaa irra hin jirru hiikkaa isaa irra jirra. Jijjiirraa isaatti hin qaba daa'ee. Definition isaa ammaan tana yoo haala kanaan barraa'e fractioniin tokko lakkoofsa guutuu tokko asii qaba. Fakkeenyaaf 5 asii qaba. 5 asii qabaatee deebi'ee 5 guutuu jee asitti 2 shanaffaa yoo jedhe wanni nuti asitti arginu kun 2 shanaffaan kun maali? Amma 2 shanaffaan kun proper moo improper? Proper. Amma fractioniin tokko properii fi lakkoofsa biraa tokko hojii yoo akkasitti barraa'e maal ta'a jechuudha? Mixed ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa 5 guutuudhaa jira 2
shanaffaadhaa jechuudha. Lakkoofsi akkasii kun maal jedhamee yaama? It is said to be mixed fraction jennaan jechuudha. Okay? Mixed fraction jennaan jechuudha. Digalaqa. Okay, gara example deemnu, gara example kitaaba irraa ilaaluu deemnu. Categorize each of the following as natural numbers and the integers jaa. Lakkoofsota as jiru kana 3, -3, -2, 11, 0, -18, 15, and 7. Which of them are considered to be natural? Isaan kana keessa natural hin kami? Natural hin eenyufaadha? Akkasumatti illee ammaasi Negative eenyufaadha? integer eenyufaadha jedha integer. San si gaafata. As keessa ammaan tana mee natural warra ta'e naatti himi baasi. 3, 3 takka 11, 11, 15, 15 dhaafi 7. 7 sirriidha ayye. As dabar kawanna ta'eyo Hundi integerii. integer kate hundisaatu. Integerii. Yes, all of these numbers are considered to be integer jechuudha. Because integerin maali jechuudha? Integer contains negatiivota of keessaa qaba. Akkasumatti illee deebi'eeti 0 qaba. Akkasumatti illee deebi'ee positive qaba jechuudha. So it contains both waan ta'eef as keessa wanni nuti qabnus 0 fi positive fi negative qabu. Saniifuu all of these groups are considered to be an integeridha jechuudha. Akka integeritti All integer. naanna jechuudha. Wanni biraa maali? Kun inni nu asitti dubbatee jira laal maal jeeni? All the given numbers are integers. Lakkoofsotiin kan naman kun hundi isaaniitu integeridha. Garuu 3 fi number 3, number 11, 15 and 7 are considered to be natural numbers. Isaan kana qofaatu bifa natural numberiitiin ilaalama malee jarri kun hundinuu ammoo integeroota jedhu. Exercise 2 kana ilaallu. Categorize each of the following as natural numbers and the integers. Natural number idhaaf integerii. Categorize jedhu siin jedha. Mee ammaan tana dura natural number natti himtaa asirra. Tell me natural numbers from these groups. Okay. 8, Meeqa jettu? 8, 8, 23, 93, 534, 534, 100. and 100. Miti? Eh, Yes. All of these numbers are considered to be natural numbers. What about integers? integer guutuu taatu. Yes. All of the numbers are considered to be integers. Because All the numbers. integer contains negative, then 0, then positive. Lakkoofsi as keessa yeroo kun inni of keessaa qabu negatiivotaa fi positiivotaa fi akkasumatti illee 0 of keessaa qaba. Saniifuu integeriin isaan hunda of keessaa qabata jechuudha. Okay. Gaafii lammataa tana. What is the last integers before 100, before 1000? What is the last? Last. Gaafiin innis gaafate argite. Last integer. Integeriin dhumaa meeqa siin jaa? Kam keessa jiru baan before ka jiru ka dura jiru before 1000 kuma tokko dura ka jiru jechuudha. Before 1000 ka jiru last integeriin meeqa aja? Meeqa? Meeqa? 1000 asitti kumaa jira miti? Kuma dura ka jiru integeriin dhumaa meeqa? Integeriin kuma dura jiru. 999. 990? 99. 9 jechuudha. As dura meeqa jira? 998 dha jira. 997 dha jira. Yes, akkas jechaa deemaa dhufeeti. 0 jee
negatiif jee akkasi kutaanga intijerii ta'etti negatiif jee akkasi deemaa jechuudha. Haya saniifuu kuni bifa kanaan laalama jechuudha. Wanni inni biraa includes theorem ka jedhamu kana yoo lakkoofsi tokko A ka jedhamu futee lakkoofsa B jedhamu tokko ofirte yookaanuu fakkeenya ammaan tana fakkeenya yoo siime sagal yoo ammaan tana afurii firte jechuudha. Hoggumee qagga Lama. nama bakka Haftee afurii qaba. nama bakka afurii meeqata? 8. Saddeet achirraa meeqa gabbu'a? Takka qaba. Sirriidha. Saniifuu sagal jechuun maal jechuudha? Afur baay'isuu lama ida'uu meeqaati? Takkaa jechuudha. Si galee? Akkamitti si galame? Sagal jechuun? Sagal jechuun afur baay'isuu lama ida'uu takkaati. Saniifuu lakkoofsa hirruuf san fudhattaa kan hiramuuf sun hangatti gee ida'uu irratti waan hangaafe san itti qoonaa jechuudha. Saniifuu ammoo wanni asirratti dubbachuu feenu asirratti diivaayidanti jedhama. Kan hiramu sun. Diivaayidanti. Kan hirruuf san ammoo kan hirruuf san diivaayizar jedhamee jira. Kan hirruuf san diivaayizar jedhamee jira. Hangitti gee sun ammoo kooshanti jennaan. Maal jechuun Kooshanti jedhama hangitti gee sun kooshanti kun ola. Kooshanti kaas gubbaa yeroo. Kooshanti jii dubbisa. Kooshanti jennaan. Kakanname maal jettee? Kakanname kan hirruuf san diivaayidanti jennaan. Danti. Dividend. Kaan ammoo diivaayizariidha. Ayee. Hangitti gee kooshanti. Hangi gee? Kooshanti dhawan olal kooshanti. Patient. Remainder. Kaafe Remainder ammoo oh. kaafe reminder jaa. Ayee. Dividend. Remainder. Dividend. Divisor. Divisor. Question. Remainder. Kooshanti dhaafe. Gariidha. Amma 25 divided by 2 jenna. Himi mee divisorii nani? 25 divided by 2 jenna divisorii nani? 2. Kaniifuu amma hiruu haa eegallu meeqa gagga? 25 laal kuna laal qo'ee kuna yoo asii fudhatte 25 jettee divided by meeqa jettaan? 2 jettaan. 4. 2. 2 jetteen hoggumee gagga hoggitee meeqa jenna? Hogguu 12. 12. meeqa ta'a? Hayaat. 24. 24 meeqa gabba? Takka gabba. Saniifuu amma tuni 12 tun meeqa maali? 12 into question. Hangitti gee kooshanti. Question. Kooshanti. Tuno. Divisor. Divisor. Waan ino? Remainder.
It is reminder miti. Mm. Saniifuu faayinaalii maal jechuu dandeenya? 25 wal qixa ta'a 12 times make 12 times 2 plus make Mm. Plus plus one. make One. One. waan jechuudha. Amma kana yoo ilaalle akkasuma dhugumaan akkas dhufa ammaan ta'e. Kana yoo ilaalte amma asitti 25 jechuun 12 bakka 2 24 24 ta'uu takka 25 dhufaa jechuudha. Saniifuu wanni reefu haasofne sun sirriidha jechuudha. Dividendiin wal qixa ta'a dividerii baay'isuu maaliiti? Baay'isuu koeshantii ida'uu meeqaati jechuudha. Rimaayindarii wanni jenne kun sirriidha jechuudha. Kana bifa kanaan laallaa jechuudha. Haala kanaan laallaa jechuudha. Si galeemi kun? Mee fakkeenya kana dalagaa adeemnu okay. Asitti 38 divided by 4 yoo goone jechuudha asitti. First of all 38 kun maal? 38 kun maal? Jalqaba. 38. Dividend. Dividend. Horino. Oromo. Divisor. Foreign divider. Ulias deebinee hanga inni itti ga'u lakkaa'annaa miti. Hoggumee gagga. Afur bakka meeqaati? Yoggu sagal hin ta'u? Yoggu sagal? Haya. 9 times 9 times 4? 9 times 4? 36. 36. 36 yogguun asii barreesse. Meeqa gabbo? Lama. Lama. Saniifuu 38 jechuun 4 times 9 plus meeqaati? Plus 2. Plus 2 jechuudha. Asitti 36 dha dhufaa 36 plus 2 jechuun 38 38 is equals to 38 saniifuu tuun maal jedhamtee yaamti? Reminder. Tuun reminder jechuudha. Haya 38 dividend dha 4 in divisor dha 9 no 9 in creation. question dha miti